kan jiran. Asii lagi waan takasii. Imbaa intarneetiin ittumaan kanneen. Ittumaan kanneen yoo naadir baala jedhar buu beekame alla yaa bakka dhalaa jedhar buu naa beekame naadir feesal. Naadir bagudaa kabirooti jijjiiree darbisanii miti. Naadir beekee achi biraa deemachuu. Isa feesal kai of. Intarneetiin fuudhee. Asii kan ajjeetaa. Na hoggaa intarneetiin viidiyoo irraa martee jechuun alla jedhar bite. Yusuf garaan gubate yookiin ammoo dhakaan dhootee ajjeeftee jechuudha garaan gubate jechuudha. Aboo filimna kanaa kun jiru asii haa ni hijiba gubbaa. Raalee sabta laajjeesu. Aboo hallayyan naadir baasii hallayyetti maal taate maa hiyyamtisaa asii haa? Islaam darbee mudura darbaati. Aboo naadir asii. Ana mamaan shakkani beekta. Yusufii kanaan harka ol keessaa qabdaas shakkani. Wallahi harka ol keessaa qabaa dinatti laa baasa. Wayi. Bakka sanatti illee garuu dhugaa silaa Islaam dallaa baasa. Bakka sanatti shakkamoo. ati amma Yusuf si barbaadu jira ayya sanii bobboleettii ajjeesuu deemtare ati nabaafnaan si barbaadu jira jechuudha. Dantaa keetiin nabaafte wayi dantaa biyyaa nabaafte. Bila geessaa miti. Boo dantaa keetiin nabaafte kayyiboo midhaanaa fuudha. Kayyiboo kanas itti beeku. Ati kana si Aboo kayyi asii aboo oofesin asii. Kaayisa baase. Annu bullaal si kana hodha gaafaan kana. Asii sababii keetiin jiru booda immoo gaafa fuudhee obboleettii sana Yusuf geesse si beeku obboleettiisa. Ana ammoo fuudhee naa darbisi. Naa fuudhee darbu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirjitu daawwattoota keenya bakka jiraatan isiniin jecha nageenyi keenya kan onni irraa ka'e bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabuun isiniin jedha kunoo ammallee akkuma gartan dhufe jira alhamdulillah galata rabbii kunoo Yusuf illee akkuma gartan fayyisee jira jechuudha salaamata gaafadhu oo Yusuf sii fidaa nyaata sii fidaa kan nyaata salaamata gaafadhu mucaa kunillee yeroo takka takka beela Yusuf akkas jechuudha daawwattoota keenya Feesalillee mucaan fayyee jira waan taatetti dabalu Yusuf kanas nyaata sii kenninaqoo kootu keessa deebi uummanni nyaata namatti hin kennuu jechuu jirti jechuu ijoollee ani mootu amma booda jechuudha nama isii jalaa dalagu ijoollee nama meeqaafe nama sadi waan isiin galu maal taate Yusuf dachii jala jira nam akka jiru dachii jala waan isiin galu ka ol hin bahin isu ka ol bahe hima hartaa bara kan beeku sanu maree dachii jala waan isiin galu siin jedhe osoo lakkoofteen fidhu kan namni qabamee jiru illee garteemi aboo feesaan dheedaan dachii jala jirti gubbaan aboo gubbaa jirti biyya macaan gurraachoomtee asiin akka nama sirriitti waan isaa dadhaban achi buusan laallaqasa si galee anuuti kuma nan buusin amma maal ta'a nama irraa dhaban fagarte achi geessanii achumatti rara namni waan isiin galu feesal makanatti gooneeti isuma hiinaa jeen Roma falli ke no Abdallah Fasiya qalle male falli takkan wajjebna iskisen anjen su bakka arkele benani su presning ke sagaro preti sasan kala da nagarsisa isis matar ramure isi ajebna yusuf gudu isi ajebna nani mokte be nagesbe Abdallah namanta Yusuf amma bar Yusuf Abdallah ka base ya kami amantatis bar amma si uji isa nagargare sibab Kala to labo. Labo fayya. Akkasitti jechuudha. La jaamantiin qabdu gara sanitti jedhi Feesal. Garuu dhageeffadhu sitti ma. Waasima. An amma dhageeffadhu. Nama amanu keenya kana bara nu godhe. Keeriyaa ufuma keetti deemti baasii fidii koota sisee. Daf. Mbeetami gaafa waan ayitti taani gaaf keeriyaa funannee dhufe. Abdallah maa nu godhe. Yoo si hidhan nu si baaf. Anas Daf. Nu gargaaru jirtaami. Keeriyaa deemti. Akka obboleessa tokkotti. Deemi baasii fidii koota. Amma silaanii baasa barsiitu sidubaan deemee teetina jala. Akka hin goonu Yusuf. Akka hin goonu. Goonu onni sana akka deemu waan deemu keessatti. Na dhageeffadhu. Isa inni nu afoo deemu duuban deemu. Duubaan abaa ka waraana uummanni gaara guutuu keessa gaara isaanii keessa jira. Ufee kun barbaachisaadha nama maraan bakka takkan deemu. Eega ufee gaa yaana. Deemiti keeriyaa bira dhagee. Yoon qabamellee isin na boodaan na bara. Si baafna. Keeriyaa dhayiteetiin hin Yoon kan hin garteemi akka gaaf kan Abdallah na inni godhe yaadattaami. Sodaadhee si biraan deessin hin gaafas. Yoo wajji qabamne namni bakka Yusuf jiru himu hin jiru jedhee gartee deemee faayotti himee liinatti himee Feesalittuu mana isaa dhaqee itti himee si galee amma addaan hafuunu wayi bakka takka qabamnaan uummanni laga isaa nuu dhayinaan nu dhuman. Baladi nama akka kanaan siin garsaa bakka jirtu. Aboo Feesal akka. Aboo amanii kiyyaa kanaa fi Yusuf. Laal Feesal dhugaa si himan. Sabame ati Yusuf hin baaftefis. Anaas qabsiisu deebi'ee. Akka ansi shakkine. Godhuuf. Akka ansi amane. Akka Abdallah na jala baaftetti yoo laalu garteemi. Na jala garagalteetiin ana qabsiisu. Yookaan wanni godhe Yusuf akka hin godhin akkasumas anaaf inni deemee baafnee dhufne. Ati yoo an qabame yoo inni na qabsiise ati dhuftee na baafte. Isin lamaan deema. Feesal
karaa si lamaan deeman. Mukiyyaan kun na qabsiisa. Yusuf ana si jira. Sinna baasa. Anoo jedhaa jiru. Isin dhaga'ina na dhaggeeffadhu sitti hima. Yoo ati irratti qayyarattee na qabsiifte. Dhugaa nu gargaaru jiraannaan gartee mifeessan ni asin atillee ni baata. Dhugaa itti. Anuma warra joolii kanaaf barbaada. Bona dhaggeeffadhu Yusuf. Yoo inni na qabsiise simannaa jira nama biraati miti. Garuu immoo yoo anaa fi illee wajji qabamu. Akkam jechuudha. Maal haasawwan gartuu yoo na qabsiiftee. Caalin baraate. Kuloo kana siin jedhaa bari Yusuf. Maal haasawwan isa feessaa laafoo. Moo isaa haasawu. Ana isaa moo isaa haasawu jiru. Isintu maal haasawuu jirtaati bocaa achi kaa'in maal. Yoo na qabsiise jee fakkeenya haasawu biraa deeme. Yoo na qabsiisoo jaa eenyuudha jala deema. Ammaa keessa Yusuf jaa kana garsiisee akka inni jira jechuudha. Isaanitti deebi'ee na dhufta. Abboon obboleettii ta'ellee duugartee kalas deemayyee. Deemayyee deema kana itti garsiisayyee. Dafi. maal jedha maal ta'etillee. Waa waan ta'e isaan moo. Abdallaa ta'e kun isaan baaftee muutii. Bagan baas. Ama. Se'aadha maa. Fayyaan qaban isa. Abdallaa si baas. Eenyu si baas. Yusufi ka argala deemu si jedhee gaara kanatti waa qaba. Bawa manatti galaa jira Yusuf. Taasaa ture. Waydaan isaa amma obboleettii qabame. Waan baasina akka ta'u. Amma itti balfiirri dinna dhamaasan. Maas hin baasin tattaaftaa fayyadu. Ati yoo gaafas maal hojjette? Eenyu? Ati. Maal eenyu isa baase eenyu si baase. Yusuf naa jaase. Kalaas na baaftemi. Yusuf sana eenyu sitti erge. Bakka jirtu eenyu itti erge. Sinna ergeemi. Biraaj beelaanatti jira. Akkasuma mucattii baase akkuma Abdallaa baasanii. Bareef maas hin jedhan sin. Aboo ambar. Yusufis mucaa kana ajjeefnee Yusufis ajjeefnee jedhee. Jettee. Bira nagee sanii miti. Sanii Yusufis ni ajjeefnee jedhee bira nagee sitti miti. Wallahi meeshaan as gadi dibannee itti laageetiin bira deemee miti. Akkam bahee quba qabani. Jarri quba qabani akkam bahee. Quba qaban gaarra. Kalaas yoo kana goonuu. Jarri yoo na beekaniitti yoo dhaqee feeriyaa tanan baasuu nuu. Maal baaftadha maal as bira kana haasawa sirrii haasawa naan achitti qabanee. Siirii qabaa bar ni qaba. Kun Abdallaan si harka eetti. Si harka barkaa eetti. Abdallaan osoo madhiisu yaa. Siirii natti godhu. Sirbiisuuti naaf isaan walii gallee jirraati. Abdallaan Asiyaadhaan. Asuma jala deema rukadhee. Asiyaadhaan walii gallee jira. Asuma taa'e. Akkasitti naqaanee deematis. Bara inni didee barna jalaa didee. Aboo Asiyaanuu summetti goona jaalladha. mataa facaasu. Dhiis mataa facaasu. Taa'e obboleetti isaa tanaa asitti hafaa jiru. Akkasii lafa irratti. Asiyaadhaan. Taa'e naa achi dhagaati waa waliin jiru dhageeffadhu. Deemee Yusufitti immoo. Yusufitti eegita. Yusufitti eegita. Asuma ta'ee dhageeffadha. Ayyee asii dhageeffadha. Mijattiin maal sitii bitatee si fayyada maal taate? Mijattiin duutee akkamatti mijattiin duutee? Ati si fayyada wanni mijattiin. Fayyada ati mijattiin duutee maal siin gahaa duutu siin? Mala. Eenyu hojjetti? Maala nuti hojjetu beenya harka keenyaan ajjeefna. Yoo ajjeetu nu dhagaan irra kaa ajjeese fayyada harka takkaan dhibtiriis. Alaa ajjeesa. Hin ajjeeftu fayyada nu ajjeesa nu qixaannee ajjeesa akka obboleessina qixaate ganaan qixaate fayyisee garta ganaan fayyisee qixaate afaan oromoon beektaami ganaan fayyisee qixaate amma beekaa gaggabduu lafa keenya wallaahi billa maati Ajjeesu. aboo asiyaati ajamii wanta kana jamiin kiyyaan fayyisal qaba dina jamiin obboleef yuusufa jiru naa si geessanii ajjeemesas kanas dura tan ajjeem. aboo asiyaa dhagee wanta asiyaa dhagee wanta gaasiima Kaasee ajjeesu. Yusuf fi tanallee asoo ajjeesoo taate kana dura ajjeesaan sinjiyaa nammoo ajjeesuuf hin deemu. Ana ajjeesa dhiisa. asiyaa dhagee wanta gaasiima ina jamiin asiyaa dhagee nyen boo fayyisal asiyaa kiyyaa kana waatu qaydira kiyyaa kana fuunee boollatti haa darbinu. Isuma ajjeesuu fedha isaan Yusuf fi Khayriyaa irra kanan na gubu jirti yoo. Ati fayyisal kai deemee ati Maaliin si godhe? ati kai fayyisal Asuma jibbaa osoo kiyyaa nu biraa qaba. Asiyaa wanta akkasitti maal jedhata na dhageeffadhu kai isa of isii asirraa fuunee an bakka jijjiirraa fi siinjee bakka Oofi hanqaranii oofa. bakka feesan hin beeri jijjiirraa fi siinjee Urbaa kan nurraa ofi Abdallaati. hajii of isiin bakka jijjiirraa of isa yoo dandeenyaan isa of afaan oromoo ni beektaami isa of Dhagaa mataa kaayee ajjeesaa Anis tana dhagaa mataa kaa'uun caata.
Abo Maal fayyidaa? dubbadhu maal feetaa miti Faisal mucaa isa Mucaa tana bar silaa fagoo kocheessee waaqatti bira teessoo kana biran ta'a. Obboleettii Yusufii miti? laa niin qixaata malee najjeesu baay'ee. Laa. Akka najjeesu feetaa Faisal. Faisal waasiimu namni yeroo qixaaxa isiisan arge namaa rifatamaa ta'ee duute guyyuma takka alaa booyosa. Eenyu Yusufaaf viidiyoo waraabee ajjeesa akka Yusuf waa sila garaan gubatu. Faisal na ajjeesu godhe Yusuf akka inni na godhe naaf beeka. Na ajjeesa ati maal si godhe Yusuf? Amma Dis Asiyaa viidiyoo waraabaa jira bara Faisal. Viidiyoo waraabaa jira. viidiyoo waa waraabu jiru. Viidiyoo maa waraabaa? Viidiyoo waraabdee ajjeeftaree nama? Obsi akkana obboleettii isaa godhu Yusuf arkee akka garaan gubatuufiin akkana viidiyoo waraabu jiru. Asiyaa tana najaminati. Hin najamin sanii Fayyaan qabu kun beeku. An fayyaan qabaati ati Faisal naaf beeku waan itti Asiyaa. Akka Yusuf garaan gubatu tanaa Saniifin waraabu jira. Asiyaa mucatti amma isii naatu asii fuudhee Asiyaa dhagaa wanta kaasitti hima Asiyaa. bora laafatti waan biraa irra wal. Asiyaa isii fuudhee dhabamsiisan. Kai Faisal kai deem Akka Faisal. siftara kajiba kan tuwalin nufi Aboo tare. waan takka hin kijibu. Asiyaa tina jamin maal? Maaliin kijibamu dursatti? Hajee haa baasu mucaa tana nu jala. Waamee kasitti mee waamee kasitti. Waan Abdallah dhagee waan Abdallaan sitti himu saddaqina. Asiyaa mucatti tana nu jala baasu deema taa'ee lakkeeti. Aboo amman boolatti namatti hartan sanitti isin yaa. Aboo boollatti hin darbin boollatti nu yoo darbu feetin haa darba malee Asiyaa na jaminati. Badi sammanni jedhamu. Asiyaa waanuma takka na jaminati. Amma afaan Oromoo ni beektaa mina jamin. Isin afaan ai Faisal kai deem. Isa Abdallah. Maal? Hajjeesu. Ni najjees. Asiyaa taa'ee lakkii najjisee mucaa bireetii Yusuf tana fuudhee baasu deema nu jala bachiisu deema taa'ee lakkii Asiyaa. Hajjeefna deemlee soba. Isin biraan jiraami ana ajjeesa. Yoo Jaa. isin laa ammaa miti haasa saada waan ta'e. Yoo isin isin jalaa baase isin harkan jiraami. Asiyaa dhagaa wanta kaasima. Intarneetaan ittumaan kanneen. Ittumaan Goda kanneen hin dar. Goda. nu naa darba allayyaa darbuu beektaa mi allayyaa bakka dhalaati darbii naa beekaa mi naa darba Faisal. Naa darba godaa kabirootti hin jijjiiree darba sanii miti. Naa darba achi biraa deema jechuudha. Kai isa Faisal kai of kai intarneetaa fuudhee. Faisal. Laa ata kee naa jettasa. Naa godhette Faisalitti intarneetaan kan dhitee Yusuf geessuuf deemta. Viidiyoo waraabaa Yusuf hin garaan haa gubatu akka Yusuf garaan gubatu godha. Viidiyoo waraabee dhagare. Akkanaan boolatti darbu. Faisal na dhageeffatu wanta Faisal dhageeffatu. Akkasitti Yusuf Faisal dhageeffatu hoggaa intarneetaan viidiyoo irraa martee jechuudha allayyaa darbite. Yusuf garaan gubatu yookiin ammoo dhakaan dhooyitee ajjeeftee jechuudha garaan ni gubata jechuudha. Aboo filiimna kanaa kun hin jiru Asiyaa ni kijiba gurbaa. Duraanis Abdallah ajjeesu. Aboo allayyan naa darba Asiyaa allayyattee maal taate maa hayyamtisaa Asiyaa. Awoo islaam darbe amma dura darbaani. Aboo naa darba. Alama maal si shakke ni beekta? Yusufii kanaan harka wal keessaa qabdaa si shakke. Wallahi harka ol keessa qabaadhee Abdallaa baasa. Way. Bakka sanitti illee garuu dhugaa silaa Shakka Abdallaa baasa. Bakka sanatti shakkamu anama mi'attii tana maal shakki ni beekta Abdallah? Fuudhee Yusufii geessa. Ani sanumaan shakke Asiyaa itti geessu. Eessa jira? Eessa? Maaliif beekna? Isin wal beekaa? Isinii wal beeka. Ittiin quba qaban. Faisalummaan kun ammaa booda kirooti dhufne ammoo Asiyaa isa kana nookin akka ni dawaa keessan. Dawaa keessanii gaara kana keessatti isa dhabamsiisa. Abdallaan dhagee waan isin jiru. Amma dhagee Yusuf jechuun sababa Abdallaan na jalaa baafte jee na barbaadu jira. Siin ajjeesaa jee. Asiyaa na jamin. Anis osoo inni naawun ajjeefne na obboleetti isaa duratti ajjeesaa. Faisal Yusufitu si ajjeesee si barbaadu jira. Aboo as deebii Faisal ati maal taate? Asiyaanatti. Haasawutti jira. Maali taasisu seeta kana gaggajettee? Alaa qabbanaa jira bira kana. Oo qabbantiin jirtu Faisal dhage. Ati amma Yusuf si barbaadu jira. Sanii obboleetti isaa ajjeesee deemtaare. Ati na baafnaan si barbaadu jira jechuudha. Dantaa keetiin na baafte wayi dantaa xiyyaafaa na baafte. Mila geessaa miti. Booda dantaa keetiin na baafte xayi boo midhaan hafuudha. Xayi kanas ati beekte. Ati kana si Aboo xayi Asiyaa aboo Faisal Asiyaa. Haayisa baase Annu moosi. bullaan sima kana yoo dhagaa afaan kaasa. Asiyaa sababii keetiin jiru. Sababii keetiin jiru. Booda immoo gaafa fuudhee obboleettii sana Yusuf geesse si beeku obboleettii isaa. Anamma fuudhee naa darbisi. Gosootanii dha Naa fuudhee Dhiis Abdallah darbu. naa fuudhee darba. naa darba. Darbuu dhiis. Naa darba. Yusufii na barbaadu jira Abdallaan na jalaa baaste jee.